Yaa Waaqayyo eessan na qalaataa jireenyi kun isoo na gube ollaan koo hundumtuu qorqorroo addeessa ani maaluman balleessa. Har'a shan balleessita boroo shan balleessita akkamittiin qorqorroo addeessita. Rishaniin qorqorroo addeessuu lafarraa siyaa balleessu. Suma walitti daddabalu lafatti gad siyaa dabalu. An lafatti gad hin dabalamu maddiin kee immoo kabalamu. Durumaayyuu na kafalta isa ranaa garuu gatii kaffalta. Lakkiin isaasaan baay'isinii utuun lafa kanarraas hin kaasin. Pura dubbiin keetiif kan ta'u kan dandeessuudhaan jennaan gowwaan galeeniitiidhaan. Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota koo nagaa waaqayyoo bakka lafartan hunduma keessaniif isiniif haa baay'atu isiniin jechuu jaaladha. Ani immoo abboleettiin keessan baay'ee nagaa fayyaa kootiin qaba. Isinis akka nagaa fayyaa naaf qabaattan immoo waaqayyo irraa abdii guddaan qaba isiniin jechuu jaaladha. Har'a gammachuu addaa baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan namatti toluu fi qabadhee gara fuuldura keessanii gammachuu keessa kootitti natti dhaga'amee gammachuu koo baasee ibsachuu kanaan fuuldura keessan dhufeen jira. Waleen maal gammaddee maaldha gammachuun ishee kun jechuu dandeessu. Kanaafuu itti dhiyaadhaati gammachuu walee kana addaan qooddadha isiniin jechuu jaaladha. Gammachuun koo gammachuu keechan akka ta'e nan beeka waan ta'eef anis kan bootaa kana ga'ee aga asii deemee bakka kanatti argamee gargaarsa keechaniin malee kophaa koo akka hin taane anillee beeka isiniin jedha. Obbolowwan koo inna har'a baay'een gammadeen jira. Koongireshiniin ofiin jechuun sintu naan jedhare inna hedduun gammade dhugaa rabbiif wanta ni gammade kunoo qaarii fi dadhabbiin koo naaf deebi'u isaati. Innis maaloo jettani piiniin naa deebi'u isaati jechuudha. Hedduun gammadee hedduu natti tolee gatii dadhabbii kootii dadhabbii baatii sadii gooni ta'ee baatii sadiitii piiniin koo anis obsaan eeggachaa ture. Har'a naa dhufaa boru naa dhufaa jecha jedhu irratti eeggachaa ture. Kunoo har'a gatii dadhabbii kootii gatii bakka xaarii kootii ijaan argeen jira. Ijaan arguun immoo hedduu na gammachiisee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo chaanaalii kana jammaru namoonni baay'een kan natti kolfan jiru dhugaa. Namoonni baay'een atis chaanaalii hojjetta jechuudha kan jedhanii baay'ee tokko duubatti na deebisuuf kan mukkoran hedduutu jiru. Ani immoo yeroo kana jechaa fi qeeqa namaa bootaa hin kennine nan hojjedha jedhee dhufe jechuudha. Gara chaanaalii kana dhufe jennaani rabbiin galanni haa ga'u. Namni ittiin mari'adhullee hedduu hin jiru. Innis nama tokko qofa tureeyyuudha. Inni jabaadhu hin jabaanna kan jedhuu fi ergasii immoo namni biraallee nuti dabalame sadii ta'anii jabaadhu hin jabaanna jennee nama sadii wal jabeessinee kan sadarkaa kanarra geenyedha. Nu sadeen immoo milkoofnee bakka milkiitti argamne jirra. Isaanis eenyudha yoo jechuu dandeessu. Eenyudha kan jedhan jara sadeen kanaan akkamitti milkoofnee bakka kana akka geenye viidiyoo biraatiin kan walitti isinii dhufu ta'uu danda'a. Kanaaf namni tokko kaayyoo mataasaa yoo qabaate hojjedhee bakka tokko nan gaha hojjedhee wanta tokko jalqabbiitti hambisuu odoo hin taane jechaa fi qeeqa nama lakki wanti kun sirrii miti lakki jedhee namni duubatti nama deebisu hedduu ta'uu danda'a. Jechaaf qeeqa nama hundarraa bilisa ta'ame jechuudha. Yaada san hundaayyuu galmaan ga'uuf obsaan yoo deeman bakka yaada hundasaatu hin ga'u. Kanaaf obboloota koo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani as nan ga'a jedhee guyyaa tokko yoo abjuu dandeehu. Garuu immoo abjuu kiyya akka ebalu ta'e san nan ta'a jedhee nan abjuudha. Garuu sadarkaa kanarra nan ga'a jedhee hin beeku. Garuu rabbiin galanni haa ga'u kunoo as ga'ee argamee jira. Sadarkaa kanarra ga'ee argamee jira. Hedduu tokko natti tolee jira. Hedduu tokkollee gammadeen jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gatii dadhabbii kooti guutumaan guututti ija kootiin argeen jira. Guutumaan guututti gatiin dadhabbii kooti immoo harka koo ga'uu isaatitti hedduu na gammachiisa. Obboloota koo qaaliif gaariiwwan koo kunoo kan kana caalu maaltu jira. Erga kun naa dhufee erga kun nu dhufee hundumti keenyayyuu jabinna keessaniin isin na cinaa dhaabbattanii jabaadhu walee naan jettanii
waan sinna jabeessitaniif an har'a sadarkaa kana ga'ee hedduu galatoomaa warroonni hojii dhaga amma dadhabaa turtan hundi keessanuu thank you so much my friend all sinin jedheen jira hunda keessanuu hedduu sin jaaladha hedduu sin kabajaa naaf galatoomaa naaf jiraadha sinin jira asmarraan illee warroonni haarafti lafaa dhufaa jirtan illee hoo ta'e akkam goone saatii guuttannaa akkam goonet immoo yuu subscribe guuttanna jettaniiti fuuldura kanatti amma hin yaadina obsumaan itti deema obsaa yoo deemtanii jetta wanti yaaddan hundi isaaniitu siniif milkaa isin garuu agana ta'e akkas ta'e jettanii yeroo hunda laaloo osoo hin taane obsumaan waaqayyo mata beeka jettanii yoo deemtanidha obsa nama barbaachisa keessattuu bayzawe yuutuubiin kun obsa cimaa nama barbaachisa dhugaa obsa guddaa nama barbaachisa nama obsa guddaa qabutu bakka guddaa gahuu danda'a malee namni obsa guddaa hin qabne dhugaa karaatti hafa malee bakka guddaa gahuu hin danda'u kanaaf ani dhaamsa sinii qabu keessattuu warri lafaa dhufaa jirtan jechuudha obsuun dirqama yuutuubii kanarratti dirqama obsa guddaa nama barbaachisa malee yookaan immoo bakka tigistii yookaan immoo abdii nama kutachiisa ecci jedhamee kan dhiisan ijoollee hedduutu jira jechuudha hojjetanii dhufanii dadhabne jedhanii kan gaabbanii duubatti deebi'an immoo baay'eedha garuu ta'uu hin qabu wanta tokko nan danda'a jedhamee erga itti seenname wanta san immoo dirqama galmaan ga'uuf obsi cimaa nama barbaachisa kanaafuu obboloota koo ani immoo irra deebi'ee kan inni isinitti onni jedhu guddaa naaf galatooma isiniin gargaarsa keessaniin as ga'een jira kan kanaan booda immoo waaqatu beeka ammallee gargaarsuma keessaniin bakka guddaa ga'ee argamuu danda'a isiniin jechuu jaaladha hedduus sin kabajaa naaf galatooma naaf jiraadha hunduma keessanuu isiniin jedheen jira baay'ee